Yamada hundi kezan story kada hundi kezan story kada hundi kezan sagale ndo agarna san sagale ke yo ebine hundi kezan goda hundi kezan amma achas hundi kezan ka dibba la me namni kuma sagale yero sin story godattani asirra copy linkin kuni kuma sagale yero tidatu kuma dibba tokko torbatama sena dibba lama hasenu sinin jedera hundi kezan story ra godda amma kay bakka amma kuma kudan sena na amana kuma kudan senne achi galla na amana warri gastii irra jirtan immoo live status keessan warri gastii irra jirtan live status setting ka jedhurra show live status isa jedhurra godha hide goonaan namni sin gastii irra jiraachuu keessan isiniin argu waan ta'eef show live status setting ay ingiliffa ay uqati ani by the way very big head betamini doctor ani very big head kabadi dabar inni tokko mo headache nan jedha garuu ankora kon qabu I am very big headache sata'u headi sata'u copy link kesan ibala manga tabin indema akasin protein nimbe ibaf turbatan makin nufte jala barresati la kosa tokko maki sha tiyiti suguti jala barresa jirti namni tokko jala buha akas goda ulfadha kabajama ibaf turbatan mangesanitu ada faate jabdu tenna guyatti jabefan duftani qosa seti hasa seti bashannanu waan heddu giddu kana marga jirtu waan jaba namoota garsa warri tiyiti aba kantan la ilaha illallah iti gurguddan kennina mallatto tiktok qofa kenna kan biran na yada chifte doctor ela wa hada faate kana maqaa jedhu waan ofii koo bakka jedhu cina mallatto adii fi onnee takka jira isheetu qaadi memberi official memberi mana kanata gaafa shee mana bantu hati faate mana banteettis jedhee isinitti ma wante memberi mana kanatti makama meeqatu natti mul'atam mee namni tokko memberi ta'e lafa ilaa kunola akka doktora kana irratti mul'atu godha hundi keessan akka doktora mataa doktora irratti mul'atu godha family member esko daqiiqa 9 duwwaa toofe copy link kana 200 keenya 220 duwwaa toofe daqiiqa 9 gofaatu no fitamni tabatti kan dubbadha barsaa dhiifamoch okay dubbadhu aye family nagaa jirtu ejaa hundi keessan wal bira copy kana daqiiqa 2-3 keessatti 200 galchuu qabna let's go namoota asirra jiran kana eda'uu maqaa isaa dura irraa balleessa hunda isaanii eda'uu maqaa isaa dura irraa balleessa namni waan arguuf irraa balleessa go family hundi keessan dafaa ka argaan jirron 77 irra jira 78 haa jennu takka wal bira namni kuma kudhanii kuni fuula doktoraa kana gadi qabdanii share gootan jechuu wal bira dafa isin argaan jirru guyyaa waan ufiiti guyyaa mucattii fiqiriiti eessa jirtan ilalaala akka tolfiigu argitanii eda'uu namoota asirra jiru kana maqaa isaanii dura irraa balleessitan ol fiiga jechuun namni illee ni argaa jechuudha let's go hundi keessa wal bira 79 80 haa jennu kombiliinki wal bira jechuudha wal bira godhaa ka family warri kolfitanii kolfina daddafaa share godhaa fuula doktoraa gadi qabdanii akkam gootan beetanii share gootan jechuudha share gootan hundi keessan namoota isin jala dhufurratti sendi gootan namoota asirra jiru eda'uu maqaa isaa duraas 0 irraa godhaa jechuudha eda'uma bichaa balleessan fooloon godhina hoo barbaadan eda'uu bichaa balleessa ila akkatti dabalu argaa jirtaniimi maasha Allah 85 90 haa jennu wal bira go hundi keessan warri lakkooftu tokko barreessan lama barreessan dura koppilinki godhaa jechuudha koppilinki fi taabtaabiin gubbaan 4 fi 1 jedhaan isaafan beeku gini 4 fi 1 4 fi 2 4 fi 3 haa jennu miliyoona takka maaliif beekan doktora beekaa isaafatan family wal bira kaatti mudda meeqa jira doktor koppilinki meeqa irra argaan jiru meeqa irra ofii kiyya waan godhaa jiruuf yan jechuudha wal bira hundi keessan let's go 85 jirra 85 jedhan let's go hundi keessan godhaan jirtan ka koppilinki mee wal bira gidee mat shan yoo goone asias hin deemnu jechuudha namoota asirra jiran immoo eda'uu maqaa isaanii irraa balleessitan doktorri gannu buusen nama biraa ol galchaa jechuudha rakkoon qabu wal bira dafaa namoota gugurda jira namoota agana doktor calliseetini nu dhageeffata jira isin maal gootan koppilinki share taabtaab gootan jechuudha miliyoona 4.3 yaada gubbarraan taabtaabin wal bira family dafaa daqiiqaa meeqamna daqiiqaa 7 bichaa qabna bar daqiiqaa 7 kan mutan itti hafa jedhamnu ka 207 jedha 203 jedhu koppilinki go hundi keessan maasha Allah ijuma yemo taabtaabi wal fiigaa hundi keessan daqiiqaa meeqaa fe doktor kuma kurashan diidama gara
keessan. Jaafa ingalla shaan taaptaabii fuula doktoraa kan argitanii fuula doktoraa. Yesh doktor dhageeffadha takkaadhaa kenna. Namni kun fuula doktoraa kana odoo irraan kaasin argitanii bakka haadha baatee abshir doktor. Namni kuma guran biraa gubbaa ta'aara. Warri gubbaa jirtanillee gasseena gadduudhaaf ni geessa. Hundi keessan Omara kau kamu, yo kan number mana lebih ni? Gaduda, tidak makan. Gasena. Argitan. Ini account gudda dan kota ini. Warri user dan jirtan ini account gudda. Kana asena ni. Era amma wanni godu takka ittimna wanni gotan bakka profile ada batin argitani onne tu bira jirechu. Namni kuma kuda tokko dibba lama kun onne san haga guutani irraan ganna cainti tabta bi fuula doktora kana irraan kaasin har. Tamboda esa kana kuta. Tapi ni laltan jechuudha. Onne profile ada faatee bira maqaa isii jalaasan harka keessan haga irraan guutee gadatti irraan kaasin. Dara kuma dibba lama fi diidami sagal. Kuma dibba lama fi diidami sagal. Let's go. Laal seeti yogguu isin gootan namni ni dabala jechuudha. Namni ni dabala. Namoota asirra jiran immoo namoonni jala kana jirtan heda'uu maqaa isaa bira balleessa. Doktor Muutii godhaan hojii gartani. Family. Beauty mana mucatin akan pada baredia. Milie afurii fi jahan isa gamne. Afurii kan hajen lopet afurii torba hajen. Dafa daqiiqa 5 tabe daqiiqa 5 kana keessatti kobiliinki kuma 300 galuu qabna jechuudha. Let's go itti muddaa taabtaabii harka irraan fuudhina bakka fuula doktoraa kana onne maqaa haadha faadhee duraa guutan malee irraan kaasina. Guutan malee irraan kaasina. Miliyeena jaha galcha. Shangale jaha. Soorasi gargaara. Ummata qaalii ummata gaarii. Fuuluma doktora kana tuma dafaatime. Namni kuma 11 baay'ee sheeriin keessan akka inni hojjete ilaala. 236 geessaniittu amma taabtaabii as deebinee kuma miliyoona 10 miliyoona 6 jedha kun. Miliyoona 10 daqiiqaa lamaan kana keessatti miliyoona 10 baafna. Ani kudhanii inti wallahi itti xiqqaata kudhanaa dhafaateef akka saba kanaa taateef akka uummata tiiktookii kanarra jiru taateef akka hawaasa kanaa taateef haati faatee miliyoonni 10 itti xinnaata mee dafa taabtaabeeshin and communication office akkasila itti muddaame dafaati meerri mee qarran geessan warri giiftii gurguddaa laattan maali adabadha dabilii irratti kabbaadiidha wayya dafa shantuqa tokko meerre mee namni kuma 12 sirtan wal faana taabtaabeeshin maqaan waamami meerma warra natti mul'atu wallahi maqaan waaman dafa shantuqa tokko harki keessan fayyaa argatu let's go daqiiqa lama duwwaa qabna waan ta'eef harka keessaniin bulaa lama wajjin ta'e haa utaalu dafa kudhan warri waanatti diddirtan kun ammaami booda haadha faadatti dirtani nu barbaachisa. Malitti dirtanii? Malitti dirtan jettan doktor. Warri galatooma ulfaadhaa namni kuma 12. Allah doktorri afaanii bahee afaantu isaan mallatee irra laalinaa namni kuma 12 as jirtan geemii taphachuu namoonni fedhii qabdan yoo jiraatan profaayila isinii hojjenna beeksisa isinii hojjenna keessaan nu dubbisuu dandeessu let's go miliyoona 10 hin geenye amma taabtaabii kan 5 ja'umayyuu ga'uu dadhabee daqiiqa kana keessatti jira let's go miliyoona 10 nan saalfachiisina akka uummata gaarii uummata qaali harki keessan fayyaa argatu dafa warri gubbaa jirtan gazeteena daqiiqaa lama tafe warri gubbaa jirtan gazeteena daqiiqaa lama tafe dafa daqiiqaa lama warri gubbaa jirtan gazeteena eewa gazeteena akkan gazeteena akkasitti laapulola yoo seentan argitanii gazeteen dabalaa min beekamaa warri gubbaa jirtan namni 400 seentaniitu warraftanii sitti dafa sesena laftar kan miliyoona umara konga gazeteena maqoota warra irra jiranii doktor arti irraa kaatee namoota kan hunda akka eda'uun maqaan irra asirra jiru irraa baduu godha. Let's go jedhaan miliyoona 5.8 bar miliyoona 5.9 jedhanii miliyoona 5 akkasaa itti muddanii maal hojjetu jiran sila go hundi keessa wal bira oromoo kuriin hojjetu san hojjetaa jirta moo akkami hojjedhame hojii hojjedha ila akka tolbii bulaalaa ina keessummoonni kenna
Eka amala namni kumi tokko seene wallahi. Ergati jette namni kumi tokko seen. Ummata keenya warri seentanii. Warra jedhan kan rakkoo qabu. Warri yuuzarii yoo barbaadan dhiinsa dirqama gazeseena warri gubbaa jirtan. Seena warri yuuzariidhaan jirtanis akkaawuntii guddichaan jijjiirradhaa kotta. Ilaa kun ola kumi lama seenem loo ilaaha illallah kuma lamatti irra taa'ee ilaalaa ture akkasi ulfaadhaa kabajamaa taaptaabii kana mileenaan gahaa koppiliinkii sheerii kana wal faanameen amma daqiiqa takkaa tafe waan ta'eef hundi keessan namni kuma 13 as jirtanii hiriyoota keessan shanitti filaatii sheer godha. Giiftaroota isin jala jiran nama shanitti sheer godha. 13 nama shan yoo waame giiftara shan yoo nu waame gahaa waan ta'eef jechuudha. Hundi keessan giiftara isin jala jiru abbaanu giiftara mataa isaa qaba waan ta'eef sheer godha. Nama shan qofaa filadhaati sheer godha. Akkasii. Kuma kudha sheer godha. Amma koppii linkii miti baay'ee. Koppii linkii gochuu miti amma. Nama isin jala jiru sheerii koppii linkiin barbaannu. Nama isin jala jiru daqiiqaa takkaa kana keessatti sheer nu godha. Hundi keessan dafaa. Let's go family. Haadha faaxee hin milkooftaa. Oromoon akka inni mataa ol si qabu hin beekna. Hundi keessan